nagaan Waaqayyo abbaa isiniif haa ta'u. Hordoftoota koo bakka jirtan hundumaatti lola afuuraa waliin ilaalaa jirra. Har'a kutaa 5ffaa waliin baranna. Torbee darbee lola afuuraa meeshaalee guutummaatti hidhadhaa isa Phaawulos jedhe sana keessaatii dhugaa akka sabbataa isa jedhuu fi qajeelummaa akka madda sibiilaatti isa jedhu ilaallee dhugaan akka sabbataatti inni jedhu sun the written word of God yookaan immoo sagalee Waaqayyoo isa barreeffamee logoosiisaa jenneerra caafamee jira isa jedhamu isaa jechuudha. Isaan mudhii keessan hidhadhaa jedhee qajeelummaan akka madda sibiilaatti kan jedhu maddi sibiilaa laphee shaffanee akkuma jiru qajeelummaan laphee keessa jiranne laphee qajeelaa seexanii hin danda'u jenne laphee qajeelaan immoo laphee Waaqayyooti jenneerra. Har'a meeshaa lolaa sadaffaa ilaalla. Wangeela nagaa akka kopheetti kaawwadhaa isa jedhu ilaalla. Sagalee gooftaa kan akka nu ibsuuf Waaqayyoon kadhannu yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Sagalee jiraataa kana nu ibsi. Dubbii isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa baase jedhamee caafamee akkuma jiru dubbiin kee boolla du'aa keessaa nama baasa. Dubbii kee yaa Waaqayyo gooftaa nama boolla du'aa keessa jiru kana nama nyaatamaa jiru kana keessaa baase. Ganama kana nutti dubbadhu maqaa Yesuusiin. Phaawulos sadaffaa irratti meeshaa lolaan inni hidhadhaa jedhee wangeela nagaa akka kopheetti kaawwadhaa jedha. Wangeela nagaa lallabuudhaaf qophaa wangeela nagaa yookaan kophee nagaa peace shoes gospel shoes kaawwadhaa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Loltoonni Roomaa kophee isaan kaawwatan maal fakkaata yeroo sana inni Phaawulos ilaalee barreesse hojjennee achirraa kaane gaariidha. Kopheen warri Roomaa kaawwatanii lola dhaqan sun jalli isaa sibiiladha. Irri isaa gogaadha. Jalli sibiiladha. Sibiilli jalaa kun akka cammaa taakkeettaa duriiti. Mucha qaba. Lafa qabataa jechuudha. Hin sigigaatu jechuudha. Shinkufu jechuudha. Namni kophee sana kaawwatee deemu mucucaatee sigigaatee kufuu hin danda'u. Kanaaf wangeelli nagaa kun mudhiitti hidhatama. Sabbatatti immoo hidhatama. Jalaan ba'ee sabbatatti hidhamaa kirrii 2 qabdi. Kophee warri Roomaa kun baay'ee jabaataadha. Kanaaf wangeela nagaa kana kophee wajjin walitti firoomsa jechuudha. Kophee wajjin walitti firoomsa. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Yeroo mana namaa dhaqxan nagaan siiniif haa ta'u jedha. Nagaan siif haa ta'u jedha. Namni nagaa achi keessa yoo jiraate nagaan keessan isarra bu'a. Yeroo ati mana namaa dhaqxee nagaan siiniif haa ta'u jedha. Kopheen kee kophee nagaati. Caammaa nagaa kophee nagaa kaawwattee manicha seetta. Hamaan manicha keessa jiru. Diinni manicha keessa jiru. Manicha goolaa kan jiru. Yeroo ati kophee nagaa kaawwattee seentu hin waraanamu jechuudha. Kophee nagaatiin mana goolamaa jiru seenna. Kophee nagaatiin mandara goolamaa jiru seenta. Kophee nagaatiin magaalaa raafamaa jiru seenta. Yeroo sanaa qabee nagaan hin ta'a jechuudha. Sababiin isaa kophee nagaa kaawwanneera. Caammaan keenya kopheen keenya wangeela nagaa waan ta'eef. Wangeelli nagaa immoo seexana waraana. Roomee boqonnaa 16 akkasii. Waaqayyo inni nagaa kennu ariifatee seexana miilla keessa jalatti caccabsa. Waaqayyo inni nagaa kennu. Nagaatu seexana waraana. Seexanni hamaadha. Lola labsa. Du'a labsa. Gadda labsa. Diigumsa labsa waan ta'eef. Wangeelli nagaa hammina seexanaa diiga jechuudha. Hammina seexanaa kan ittiin diiguu dandeessu wangeela nagaati. Wangeela nagaa akka kopheetti yoo kaawwatte isa hamaa sana lolanni facaase sana diigda jechuudha. Kanaaf wangeela nagaa kaawwadhaa. Wangeelli nagaa kun wantoota gurguddaa 3f nu fayyadu. Wangeelli nagaa wanta gurguddaa 3f nu fayyada. Tokkoffaan
Shimmucucaattu wangeela nagaa kaawwatte jenna. Wangeela nagaa kaawwadhaa. Wangeela irra dhaabanna jechuudha. Wangeela irra dhaabannee deemna jechuudha. Shimmucucaattu jechuudha. Faarsaa Daawit 119:5 dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha. Daandii koo irratti in ifaa jedha Daawit. Dubbiin kee wangeelli kun dubbii Waaqayyooti. Daandii koo irratti ifa. Gufuun nan dha'u. Hamaan nan argatu. Shimmucucaadhu. Hin sodaadhu. Dubbii keetu akka ibsaa karaa koo irraa ifaadha. Wangeelli nagaa ibsaa miilla keeti. Wangeelli nagaa irra dhaabattee jennaan hin raafamtu. Bara biyyi raafamu, bara biyyi goolamu, bara bubbeen ka'u, bara namni waan fuudhu wallaalu, waan godhu wallaalu, muka qabatee muka dhiisu gaafa namni wallaalu. Wangeela nagaa namni kaawwatee mucucaatu. Sigigaatu bara bara. Dhaabbatee kanaafuu nama wangeela nagaa kaawwatedha. Dhaabbatee kanaafuu, dhaabbatee kan tajaajilu, bara rakkinaa keessa kan darbu, warra wangeela nagaa akka kopheetti kaawwatanidha. Wangeelli nagaa mucucaachuu irraa si ittisa. Kufaatii irraa si dhowwaa jechuudha yoo kaawwatte. Akkuma taakkeettaan warra taphattootaa akka isaan hin kufneef, akka isaan hin mucucaanneef lafa qonxooxee qabatu sana. Wangeelli nagaa akka kanatti akka miilli kee hin sigigaannee si godha. Kanaaf wangeela nagaa akka kopheetti kaawwadhaa. Wangeelli nagaa kun lammaffaa irratti maal nu fayyada yoo jettee balaan sirra hin gahu. Wangeela nagaa dirattee jennaan namni kophee sibiilaa diratu gobaan isa waraana. Summiin isa miidhu. Bismaarri isa waraana. Wangeelli nagaa balaa karaa miilla kee achii wal sitti dhufu. Seexanni qopheesse, gobaa seexanni qopheesse irraa si ittisa. Wangeelli nagaa yoo kaawwatte balaan sirra hin gahu jechuudha. Balaa irraa si ittisa wangeelli nagaa. Balaa irraa si dhowwa wangeelli nagaa. Wangeelli nagaa akka kopheetti yoo kaawwatte. Faarsaa 119 akkuma malaalee dubbiin kee miilla koof ibsaa daandii koo irratti ni fayyada. Balaan narra hin ga'udha. Gufuun nan dhawudha. Gobaan nan waraanudha. Sababiin isaa namni ifaan deemu hin gufatu. Namni ifaan deemu boolla keessa illee tuqa. Namni ifa miilla irraa qabu miilla isaatti bataanaan summiin bobaasaa waraanu qaba. Wangeela nagaa. Sadaffaa wangeelli nagaa kan si fayyaduu fi warra nu miidhu irratti hin ejjenna. Summii irratti hin ejjenna. Gobaa irratti hin ejjenna. Mataa seexanaatti hin dhidhiinna wangeela nagaatiin. Wangeela nagaatiin mataa jawwichaa gad dhidhiinna. Dhidhiitaa kan nuti jiraannuuf sababa wangeelli nagaa mana keenya jiruufi. Sababa wangeelli nagaa nu harka jiruufi. Mataa seexanaarra kan nu deebisu. Wangeelli nagaa ittiin gad dhiituuf si fayyada. Difeensiidhaafis attaakiidhaaf si fayyada jechuudha wangeelli nagaa. Wangeelli nagaa kun akkuma billaa sagalee Waaqayyoo ittiin loluudhaafis ofirraa ittisuudhaafis nu fayyada jechuudha. Gite sirna ispoortii keessatti tokko ittiin ofirraa ittistaa, tokko immoo ittiin oofta jechuudha. Wangeelli nagaa waan lamaaf nu fayyada. Ittiin gad dhiinnaa nurraa immoo ittisa jechuudha. Faarsaa 91:13 leenca saafelaa fi jawwee dhidhiitta. Leenca saafelaa fi jawwee isa si nyaachuu bahe, isa si qabuu bahe, isa si liqinsuu bahe sana mataa isaarraa kan ittiin dhaabattu wangeela nagaati. Wangeelli nagaa wantoota gurguddaa sadii nu fayyada. Kanaaf wangeela nagaa hidhadhaa qophaa jedha Phaawulos. Wangeela nagaa fudhadhaa. Wangeela nagaa fudhadhaa qophaa. Biyya nagaa dhabe keetti, mandara nagaa dhabe keetti, mana namaa nagaa dhabe keetti, addunyaa nagaa dhabe keetti wangeela nagaatu nu barbaachisa. Wangeela nagaatu si barbaachisa. Wangeela nagaatu biyya kana barbaachisa. Wangeela nagaatu saba keenyaa barbaachisa. Wangeela nagaa labsina, nagaadhaan seexana fashaleessina, nagaadhaan lola fashaleessina, nagaadhaan isa hamaan abidda bobeessina qabbaneessina. Wangeela nagaa akka kopheetti hidhanne. Yaa gargaaru Waaqayyo. Wangeela nagaa. Inni afuraffaanii Phaawulos akkas jedhe. Amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Amantii akka gaachanaa. የእምነት ጋሻ አንሱ። Take the shield of faith. The shield of faith. Amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Galanni isaa haa ta'u.
Amantii ati Yesuus irratti qabdu gaachana keeti jechuudha. Guyyaa lolaa gaachana keeti. Guyyaa gidiraa gaachana keeti. Guyyaa namni wawwaatu gaachana keeti. Guyyaa namni lafa lixaa dhabu gaachana keeti. Guyyaa namni eessan lixa jedhu gaachana keeti. Amantiin ati Yesuus irratti qabdu gaachana keeti. Amanannaan ati qabdu gaachana keeti. Gaachani namarraa ittisa. Gaachani nama golgaa. Gaachanni eeboo nama oolcha. Gaachani xiyya nama oolcha. Amantiin kee gaachana keeti. Amantiin nuti Yesuus irratti qabnu. Ilaalaa kana qaba. Amantii akka gaachanaatti jedhu kana isin ibsuun barbaada. Loltuun Roomaa gaafa lolatti ba'u. Loltuun Oromoo duris gaafa lola dhaqu gaachana baatee ba'a. Haninni lola seenu gaachana amanateetu. Eeboon na waraanuu yoo eeboon darbatame gaachana kanan itti qabayee dhaqa. Gaachana of dura qabee adeema. Gaachana fuuldura qabatee adeema. Gaachana sanatu eeboorraa ittisa. Gaachanatti amanatee lola seena laala. Gaachanatti itti hirkatee lola seena loltu. Lolli kamillee yoo dhufe, balaan kamillee yoo dhufe, amantii keetu gaachana sii ta'a. Yesuus gaachana keeti. Yesuus da'oo keeti. Yesuus kattaa keeti. Yesuus gimbii jabaa keeti. Yesuus oolchaadha. Yesuus masaraa jabaadha. Gaachanni keenya Yesuus Kiristoos. Gaachanni kun gosa lama qaba. Gaachanni warra Roomaa. Akkuma gaachana biyya keenya. Gaachanni tokko sarkiliidha. Gaachanni tokko sarkiliidha. Gaachanattiin xiqqoodha. Aspiis jedhamti. Gaachanni aspiis jedhamtu kun giingoodha. Xiqqoodha akkuma gaachana Oromooti. Gaachanatti sana warri Roomaa gaafa tiriitiin tokko jiru, daawwannaan tokko jiru, ayyaana guddaan tokko jiru qabatanii fuuldura mootiitti ba'u magaalaa keessa deemutti. Bareedinaaf qabatu malee ittiin ofirraa ittisuun miti, lolaaf miti isheen. Gaachana ishee bareedduudha, sarkiliidha, ishee agarsiisaaf fudhatanii jiru. Hankeenya gaachanni keenya xiqqoodha akkuma beektan gaafa lolaa karaa tokko duwwaa sirraa ittisti. Isa bitaan dhufu sirraan dhooftu. Isa duubaan dhooftu sirraan dhooftu. Waan fuuldura kee bicha karaa tokkoon sirraa ittisti gaachanatti. Gaachanni gara biraan Diroomoos jedhama. Diroomosiin kuni gaachana balbalaa jedhama. Gaachana balbala fakkaata. Mataadha amma miillaatti si golga. Gaachanichi balbala fakkaata. Jala dhaabatteetu fuulduraan jala dhaabatta. Duubaan immoo nama tokko sii dhaabata. Asirraan immoo nama tokko dhaabata. Asiin nama tokko dhaabata. Afur ta'anii dhaabatu. Gaachana balbala kana gidduu dhaabatanii lolu loltoonni Roomaa. Karaa afur ta'anii ofirraa ittisu gaachana sanaan. Balbala fakkaata. Xiyyi kamillee yoo darbatanii karaa ittiin miliqeessaan rukutu hin qabu. Kanaaf Phaawulos namicha ilaalee kenna. Amantii akka gaachanaatti uffadha akka namicha kanaatti jedhe. Haalleluuyaa. Seera uumamaa boqonnaa 15. Abrahaam gaafa inni sodaate Waaqayyo jedhe. Yaa Abrahaam hin sodaatin ani gaachana keeti jedhe Waaqayyo. Abrahaam Looxiin edda du'a jalaa baasee booda sodaatti gale. Jarri warri Looxiin booji'an kun dhufanii na loluu laata. Anaanis na ajjeesuu laata. Anaanis immoo mana koo akkaman godhachuu jalqabe. Waaqayyo edda bayi namaan jedhee, Waaqayyo edda kan kooti namaan jedhee naman gatu. Waaqayyo naman dhiisu. Kanaaf Abrahaamin naqee sodaa Abrahaam keessatti Waaqayyo akka jedhe Abrahaamin sodaatin ani gaachana keeti jedhe. Sodaan tokko nama sadhaalu hin qabu. Sodaa lammaffaan immoo jara sodaata Abrahaam. Biyya ormaa kee jiran sodaata Abrahaam. Kanaaf Waaqayyo akka jedhe Abrahaamin sodaatin ani gaachana keeti jedhe. Ameen, ameen, ameen. Waaqayyo ani gaachana keeti jennaan hin sodaan hin jiru. Waaqayyotu gaachana sii ta'a waan ta'eef. Waaqayyotu da'oo sii ta'a waan ta'eef. Diinni kee kallattii arfanii yoo dhukaasellee yoo darbatellee xiyya kan gaachana sii ta'e sirraa qolatu amantii ati Waaqayyo irratti qabdudha. Amantii ati Yesuus Kiristoos irratti qabdudha. Daawit immoo akka jedhe faarsaa Daawit boqonnaa 3 irratti diinonni koo akkam baay'eedha. Baay'een kan irratti ka'an jiru. Inni Waaqayyo biraa gargaarsa hin qabu naan jedhu. Ati garuu yaa Waaqayyo naannoo kootti gaachana naa taataa. Ati ulfina kooti boquu koos ololiin qabda. Diinonni koo baay'eedha. Lakkoofsa hin qabanii. Ati garuu gaachana kooti. Bara Abishiloo
isarratti ka'ee kana faarfate Daawit. Abishaloom mucaanumti isaa Daawitiin ajjeesuudhaaf loltoota fudhatee abbaa isaa irratti ka'ee mootummaa abbaa isaa ajjeesee irraa fudhachuudhaaf gaafa inni namoota qindeeffatu Daawit mana mootummaa keessaa ba'ee gaafa karaarra jooru sana gaafa gaara ejersaarra miilla qullaa haguuggatee bo'aa deeme sana faarfate Daawit. Diinonni isaa baay'eedha. Hundumtuu isarratti ka'e namoota muraasa qabatee sokkee Daawit manaa ba'e. Israa'el hundumtuu gara Abishaloomitti dacha'e. Namichi gatii hin qabne tokko biyyootti facaasaa dhagaatti darbataa duukaa deema jedha. Namoonni Daawitiin arrabsuutti ka'an. Daawitiin salphate nama kiyaa. Namni guddaan sun mootiin jajamaa ture sun 60 ajjeese inni jedhamaa ture sun gaaf tokko garuu salphate. Gaaf tokko garuu ilmati saari'ate. Gaaf tokko garuu namatu dhagaatti guure. Gaaf tokko garuu nama hundumaatu tuffate. Gaafa sana boo'a. Gaafa sana gaddaa. Mana mootummaa gadhiise. Daawit gaafa deemu jedhe diinonni koo akkam baay'eedha. Baay'een kan irratti ka'an jiru. Baay'een inni gargaarsa hin qabu naan jedhu. Dhugumayyuu hin fakkaata. Ati garuu yaa Waaqayyo naannoo kootti gaachana naa taata jedhe. Naannoo kootti jechuun kallattii arfaniin kallattii hundumaan irraanis yoo dhufe ati gaachana kooti. Jalaanis yoo dhufe gaachana kooti. Bitaanis mirgaanis ati gaachana kooti. Duubaanis fuulduraanis ati gaachana kooti jedhe. Amantiin ati Yesuus irratti qabdu gaachanni isaa karaa hundumaati. Akka kan loltuu miti. Akka kan loltootaa miti kan keenya. Karaa hundumaa halkan yoo dhufe gooftaan halkan ergamaa billaa baatu mana keessa dhaabee dhaabata. Halkan yoo lakkaa'atu raftu yoo dinni dhufe ergamaan abidda uffatee mana keessa dhaabatee si eega. Sababiin isaa faarsaa Daawit boqonnaa 34 lakkoofsi 7 ergamaan Waaqayyoo naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii hin buufataa inni immoo isaaniin oolcha jedha. Ati gaachana kee godhadhu malee Yesuusiin. Ati da'oo kee godhadhu malee Yesuusiin. Ati abdii kee godhadhu malee Waaqayyoon. Ergamaan Waaqayyoo halkanis guyyaas mana keessa dhaabata. Bitaa yoo darbatan si waraan. Mirgaa yoo darbatan si waraan. Xiyya kamillee yoo darbatame. Dhukaasi gamillee sitti yoo dhukaafame. Kamillee gaachanni keenya Waaqayyo waan ta'eef nu miidhuu hin danda'an. Meeshaan lolaa kamillee nu miidhuu hin danda'u. Ameen haalleluuyaa. Amantiin ati Waaqayyo irratti qabdu salphaa miti. Amantiin ati Waaqayyootti amanattee jirtu salphaa miti. Kanaaf Phaawulos warra Ibrootaatiin amanannaa keessan isa gatii guddaa qabu sana hin gatinaa jedha. Ibroota boqonnaa 35 irratti amanannaa keessan isa gatii guddaa qabu sana hin gatinaa. Amanannaan keenya salphaa miti. Rakkinaan lafa kaa'uu hin dandeenyu. Hir'uu warra qabduun lafan kaa'i hin qabbaneessin. Amanannaan kee gatii guddaa qaba. Amanannaan kee si oolcha. Amanannaan ati Waaqayyo irratti qabdu gaachana sii ta'a gaafa lola. Gaachana sii ta'a gaafa lola. Da'oo sii ta'a gaafa lola. Kanaafi Phaawulosi gaachana warra Roomaa kana ilaaleetu amantii akka gaachanaatti qabadhaa jedha. Amantii akka gaachanaatti. Galanni isaaf haa ta'u. Inni shanaffaan meeshaan lolaa inni Phaawulos nu barsiisu asirratti inni shanaffaan fayyina akka gonfoo sibiilaatti jedha. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti yookaan yemadaan raasquuf helmet for salvation. Helmet of salvation. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti. Efesoon 6:8 fayyina akka gonfoo sibiilaatti mataarra kaawwadhaa jedha. Gonfoon sibiilaa mataarra taa'a. Mataatti diratama. Mataatti diratamee amma funyaanitti ija qofaatu argama. Fuula shaffana gonfoo isaanii jechuudha. Kanaaf xiyyi mataatti gadhiifamu sun mataa waraanuu hin danda'u. Mataa isaanii miidhuu hin danda'u. Sibiila jabaataa, sibiila calaqqisaa, gonfoo sibiila jabaataa sanatu mataarra jira. Gonfoon sibiila jabaataa sun sibiilli kamillee keessa ba'ee mataa waraanuu hin danda'u. Sibiilichi baay'ee cimaadha sibiila keessa. Naasadha. Sibiila jabaataadhaan gonfoo hojjetatu loltoonni yeroo. Phaawulos ilaalee kan inni balleesse sibiilli kun mataa shaffunee jira. Sibiila kanatu mataarra jira. Fayyina keessa akka kanatti Kiristoosiin uffadhaa jedha. Kiristoosiin fayyineerra waan. Fayyinni keenya gonfoodha. Fayyinni mataarra jira. Sababiin isaa Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati. Kiristoos
mataadha. Fayyinni keenya Kiristoosiin arganne kun mataa keenya shaffanee jira. Mataa keenya shaffanee jira. Mataan haguugamee jennaan rakkina. Seexanni xiyyanni jalqaba darbatu eessattiyyuu miti. Mataadha. Daabiloos jechuun diyaa yaada jenneera. Yaada jenneera. Yaada isaa kan hin darbatu immoo mataatti darbata. Seexanni yaada mataatti nama darbata. Sammuutti darbata. Yaada kennaafi assaayimentii kennaaf sammuudhaaf. Kana godhi jedhee sammuutti hima. Xiyyi seexanaa yaada jenneera. Yaada kun immoo eessa rukuta? Sammuudha. Sammuun kun fayyinaan Kiristoosiin argatte yoo shaffaname xiyyi balali'aa deemu sun xiyyi balali'aa deemu sammuu kana waraanuu danda'u. Xiyya balali'aa deemu ni jedhu koo yaada seexanaatiin, haxxummaa seexanaatiin, daabiloosiin galaasa jedhamu. Xiyyi balali'aa deemu sammuu waraanu. Sammuu kanatti Kiristoosiin shaffanta. Sammuu kanatti Kiristoosiin uffattee jennaan xiyyi balali'aa deemu si waraana. Si waraana. Dhiiga Kiristoosii yoo shaffaname mataan kee. Fayyina dhiiga Kiristoosiin argattee mataan kee yoo golgame yaadi seexanaa bilook godha malee si waraana. Bilook godhee deebi'a malee si waraanu si rukutuu hin danda'u. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti. Galanni isaa haa ta'u. Egaa fayyinni keenya fayyinni nuti Kiristoosiin arganne kun yookaan gonfoon sibiilaa inni jennu kun wantoota lamaaf nu fayyadu. Tokkoffaan akkuma namni sinii kaase for protection nurraa ittisa. Balaa nurraa ittisa. Hammina nurraa ittisa. Sammuu keenya golgee yaada seexanarraa ittisa. Namoota baay'ee seexan sammuu isaaniidha kan rukutu. Sammuu isaanii adoolcha. Sammuu yaada haala godha. Sammuun akka yaadne godha. Sammuutti darbatama. Sammuu rukutaa jechuudha. Kanaaf for protection element of salvation kun gonfoon sibiilaa kuni mataa keenya yoo shaffane balaa nurraa ittisaa jechuudha. Lammaffaan for identification eenyummaan keenya ittiin baramuudhaaf, eenyummaan keenya ittiin argamuudhaaf, identitiin keenya eenyu akka taane ibsaa jechuudha. Loltuun Roomaa fagoodhaa gaafa ni dhufu, hiriiree gaafa ni dhufu, jalqaba kan mul'atu irraati gonfoodha. Hin calaqqisa fagootti. Aduun yerootti ba'u baay'ee janamaatti calaqqisa fagoorraa. Mataa irratti isaan kaawwatan kun. Kanaaf loltuun dhufaa jiru kan Roomaa ta'uu isaa barra jechuudha. Addadha kan isaanii warra kaan irraa yeroo sana. Identitii isaanii mul'isa. Fayyinni keenya, Kiristoosiin fayyuun keenya Oromoota irraa adda nu godha. Identitii keenyatu geeddarame. Eenyummaa keenya geeddarame waan ta'eef. Fayyinni keenya Kiristoosiin arganne kun tokkoffaa eenyummaa keenya jijjiire. Mallattoo nutti godheera. Lammaffaa Qorontoos 1:22 milikkita kan isaa ta'uusaa nutti mallatteesseera. Qabsiisa garaa keenya keessa kaawwannu hafuura isaa nuu kenneera jedha. Milikkita kan isaa ta'uusaa. Fayyinni keenya mataa keenya irra jira. Adda keenyatti mallatteeffateera waan. Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin nu mallatteeffateera. Qabsiisa immoo hafuura isaa nuu kenne. Hafuurri isaa garaa keenya keessa jiru immoo qabsiisadha. Tikeettiidha. Mayaajaa jenna. Qabsiisa keenya. Qabdii keenya. Mana kana Yesuus dhiiga isaatiin bitateera. Qabdiis kaffaleera. Qabdiin isaa immoo hafuura qulqulluu keessa kaa'e. Gaaf tokko qabdii kana har'a naa kenne. Gaaf tokko gatii guutuu kaffalee immoo dhufee na fudhata. Kanaaf ani kan eenyuu miti. Ani kan seexanaa miti. Ani kan biyya lafaa miti. Ati kan eenyuu miti. Ati kan biyya lafaa miti. Qabdii fudhattee hafuurri qulqulluun si keessa jira. Sitti mallattaa'eera. Fayyinni kee mataa kee irra jira. Yesuus Kiristoos kan kooti siin jedheera. Galanni isaa haa ta'u. Kanaaf fayyina keenya kunuunfannu. Fayyina keenyaa kunuunfannu. Vaalii talaan. Gatii talaan. Gatii talaan. Inni dhuma billaan sagalee waaqayyoo. Billaa sagalee waaqayyoo yookaan billaa hafuuraa. It's word of spirit. This word of spirit. የመንፈስ ሰይፍ ያዙ jedha Efesoon
jaakudha torba yemanfasseef yookaan immoo billaa hafuuraa qabadhaadha. Yeroo darbee sabbata dhugaa sagalee waaqayyoo isa barreeffame jennee zariite word of God. Inni sun loogosiidha. Inni ammaa kun immoo billaan hafuuraa kun immoo reemaadha. Akkuma deddeebiisinii kaasaa jiru billaan sagalee waaqayyoo caafamee jira kan jedhu si keessa jira taanaan caafamee jiraan si keessa jira taanaan gaafa lolli ka'u gaafa seexanni dhufu isa si keessa jiru luqqiftee of kiyaatii ittiin dhoofta. Inni kun billaa hafuuraati. Hafuurri qulqulluu yeroo sanatti akka barbaachisummaa isaatti sagalee waaqayyoo si keessa jiru sii kenna. Si keessa jiru taanaan sii kennuu hin danda'u. Si keessa jiru sana mazzazee sii kenna gaafa lolaa. Si keessa jira taanaan sii laata gaafa lolaa. Kun akkasidha siin jedha. Kun hin ta'u siin jedha. Akkas godhi siin jedha. Kana jedhiitti ofirraa deebisi siin jedha. Rakkina sitti dhufe, balaa sitti dhufe, gidiraa sitti dhufe, lola sitti baname sana hafuurri qulqulluun billaa hafuuraa si keessa jiru sana sagalee waaqayyoo isa si keessatti caafamee jiru sana isatti liqimsite sana rasaasa liqimsite sana gaafa lolaa baasee sii kenna hafuurri qulqulluun kun reemaadha. Immediate actionii fudhatta jechuudha. Billaan hafuuraa immediate actioniidhaafidha. Yesuus Kiristoos isa inni dubbisaa ture sanatu isa inni nyaachaa ture sanatu gaafa seexanni dhufu Maatiyus boqonnaa afur akkuma ilaalle sana gaafa seexanni dhufu billaa hafuuraa kenna hafuurri qulqulluu. Caafamee jira hoo? Caafamee jira hoo? Caafamee jira hoo jechuudhaaf sagalicha nyaadhu. Sagalicha of keessa kaawwadhu. Sagalicha guutame sagalee waaqayyooti. Billaan hafuuraa sagalee waaqayyoo yeroo isaatti sii kennudha. Ibroota boqonnaa afur lakkoofsa 12 dubbiin waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Billaa qara lamaan qarame caalaa qara qaba. Dubbiin waaqayyoodha. Billaadha. Shinkuta sirraa, shimmura sirraa, maqaa Yesuusiin gaafa jettu sirraa rukuta. Sagalee waaqayyoo akka jedhee caafamee jira gaafa jettu sirraa deebisa, sirraa rukuta, sirraa cicca. Billaadha sagalee waaqayyoo. Swoordidha sagalee waaqayyoo seefiidha. Baay'ee qara kan qabudha. Dhukkuba kutaa, seexana kutaa, jawwicha kutaa, billa gara lamaan qarameedha jedha. Gara lamaan qarameedha. Isa lallabus kutaa, isatti lallabamus kutaa jechuudha. Asis kutaa, achis kutaa jechuudha billaan. Billaan sagalee waaqayyoo akka billaa mana keenya. Billaan sagalee waaqayyoo karaa lamaadha jedha. Karaa lamaan qarame caalaa qarama. Asin karaa hundumaa. Asirraanis, achirraanis. Of eeggannaa guddaa barbaada. Sagalee waaqayyoo of eeggannaa barbaada. Nus kutaa. Isa sanas kutaa adda ta'e. Seexanas kutaa. Yoo itti fayyadamuu diddeemoosis kutaa. Achi kutaa. Billaan hafuuraa. Nu haa gargaaru Kiristoos. Galanni isaaf haa ta'u. Lakkoofsa 18 irratti Phaawulos si'a 3 deebi'ee kadhadhaa jedha. Kadhadhaa. Anaafis kadhadhaa. Kadhadhaa jedha. Deebi'ee. Meeshaa lolaa isa dhumaati kun. Ishee kanaan an xumura har'a. An xumura waan ta'e. Kadhadhaa. Kadhadhaa. Kadhadhaa jedha deddeebi'ee. Lola kee meeshaan amma ammaatti kan ilaalaa turre wangeeladha. Amma ammaatti kan ilaalaa turre sagalee waaqayyoodha dhugaa. Sagalee waaqayyoof kadhannaan immoo ol faana deema. Isa dhumaa kadhannaadhaan goolaba jechuudha Phaawulos. Meeshaa lolaa isa dhumaa kadhannaadhaan goolaba. Sagalee waaqayyoo duwwaa taanaan kadhannaan bira hin jiru taanaan humna hin qabdu. Kadhannaa duwwaa taatee sagalee waaqayyoo hin jiru taanaan akka qilleensaan fiinya afuufamee taata. Sagalee waaqayyoo duwwaa qabattee deemte tanaan gogaa taata. Kanaaf baalaansii daayitiidha. Kadhadhuu dubbisuu. Kanaaf kadhadhaa jedha. Kadhadhaa jedha. Nahimiyaa 9:3 sabni Israa'el sa'aatii 6 dubbii macaafa qulqulluu dhaggeeffatan. Dhiifama. Sa'aatii 3 macaafa qulqulluu dhaggeeffatan. Dhaabatanii. Bare Izraa'el jechuudha. Sa'aatii 3 immoo jilbeenfatanii sagadan. Hin sagadanii. Sa'aatii 3 sagadanii, sa'aatii 3 immoo sagalee waaqayyoo dubbifatanidha. Kun nyaata madaalawaadha. Nyaata madaalawaa. Sa'aatii 3 kadhattee sa'aatii 3 dubbisu. Sa'aatii 2 kadhattee sa'aatii 2 dubbisu. Sa'aatii 1 kadhattee sa'aatii 1 dubbisu. Akkas goota taanaan jireenyi kee madaalawaadha. Baalaansii eeggattee jirta jechuudha. Kanan goone taanaan garuu gar tokkotti jalaa caala. Hin kadhatu taanaan sagalee waaqayyoo duwwaa taata gogaa. Hin dubbisu taanaan kadhannaa duwwaa taata.
keenya waa ta'uu keessa kan hin jiru jechuudha. Kanaaf kadhadhaa kana immoo dhumarratti goolate Phaawulos. Kadhadhaa jedhamamu. Sagalee Waaqayyoo jaha nutti meetu torbaffaa irratti immoo meeshaa lolaa kadhannaadha jedhe. Kadhadhaa jedha si'a sadii. Galanni isaaf haa ta'u. Kadhannaan hariiroo Waaqayyoo wajjin qabnu jabeessuudha. Maatewos boqonnaan torba akkuma isin beektan akkeedha. Kadhadhaa isinii kennama, balbala rukutaa isinii banama, balbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isinii banama. Kadhadhaan hariiroo Waaqayyoo cimsaadhaadha. Itti deddeebi'aadha. Kadhachuu jechuun itti deddeebi'uudha. Yeroo hundumaati. Kontiiniitiidha. Irraa Tasalonqee 5:17 utuu addaan hin kutiin kadhadhaa saattaa qaaritu tsallihu. Kadhata keessan itti fufaa malee isinaa jedha afaan Oromoo. Afaan Amaariffaa saattaa qaaritu utuu addaan hin kutiin kadhadhaa jedha. Kadhadhaa. Achi immoo idda kadhattee barbaadda. Barbaadaan jedhu immoo dhama'aadha, dafqaadha. Namni barbaadu taa'ee barbaada. Namni barbaadu hin dhama'a, hin jooran dafqa, hin qota, hin qoffora. Barbaadaan immoo dhama'aadha. Balbala rukutaan immoo abdiin kutatinaadha. Abdiin kutatin. Hamma namichi banutti, hamma sii banamutti qosoqqosi. Har'as boositti deddeebi'i jechuudha. Namni baay'een bira ga'ee dhiisee deebi'a. Balbala bira ga'ee dhiisee deebi'a. Takkaa qos godhee sokka. Takkaa qos goote sokkita taanaan siin dhaga'u namichi. Mana namaa yeroo dhaqxan qosoqqostu deddeebitanii hamma banamutti. Kanaaf abdiin kutatinaa itti fufaadha. Itti fufaadha. Kadhadhaa. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kadhannaan gosoota baay'ee qaba. Kadhannaan ganamaa jira. Kadhannaa ganamaa keessumaa. Sa'aatii 12tti ta'an. Bara ofii ibsitu, guyyaa ofii ibsita. Danqaraaf danqaa seexanni kaa'ee ganamaan diigda of jala. Ganama kaatee. Ilaali. Magaalaa keenya keessaa deemtu. Sa'aatii 12tti tuu baasee kadhata dhaabatte. Naxalaa uffatee inni fiigu ganama Ortodoksiidha. Uffata shaariyaa fudhatanii kan fiigan immoo musliimotaadha. Hanga nama rafuu eenyu beeku. Mana namaa biratuu deemtee dhaggeeffattee kan qoquu kan nama eenyu beekteedha. Ganama kaan isaan hojii hojjetu. Hankeenya ganama ga'eera. Ganama rafi. Ganamaan loli. Ganamaan guyyaa kee ibsan. Ganamaan waan karoora seexanne guyyaa sanatti karoorse hundumaa digi ganamaan. Maqaa Yesuusiin digi ganama ga'eeti. Kadhannaan halkanii jira. Seexanni halkanii jira jedheedha Isaayyaas. Seexanni halkanii waan jiruuf halkan hojjetu walitti xunqolaan tolchuutu mortoonni halkan kaatee diigda. Halkan irra irraa kaatee yeroo kadhattu hojii isaatu diigama. Halkan hojjetu waan ta'eef. Kadhannaan somaaf sagadaa jira. Kadhannaan somaaf sagadaa immoo baay'ee murteessaa. Jireenya kee ijaara, jireenya kee dhaaba, jireenya kee jabeessa. Kadhannaa somaaf sagadaa qaba. Yoo dandeesse kadhannaa mishigees qaba. Ribaa guyyaa 3-4 walitti fuftee kadhachuu bari. Humna jabaatu jira achi keessa. Marqos boqonnaa 9 irratti namichi tokko gara gooftaa fidate mucaasaa jedhama. Mucaan isaa epilepsiidhaan qabamee abiddatti kukkuffisa jedhe. Dhukkuba kukkuffisaa qabate. Gara bartootaa fidee jennaan jedhe. Bartoonni kee keessaa baasuu dadhabanii yoo dandeesse immoo baasi jedhe Yesuus. Yoo dandeesse jettaadha Yesuus. Nama amanu hundumtuu hin danda'ama jedheetu. Hafuuricha keessaa ifate jedha. Booddee bartoonni dhaqan gara gooftaa. Nuti maaliif dadhabne? Hafuura amaa kana baasuu maaf dadhabne gaafa isaan jedhan gooftaan akkeedha. Inni akkasii soomuudhaan sagaduudhaan malee hin danda'amu jedhe. Kana jechuun jireenya soomaaf sagadaa qabaachuudhaan malee hin danda'amudha. Kontiiniitiidha. Jireenya soomaaf sagadaa yoo qabaattan malee jireenya soomaaf sagadaatiin malee hin danda'amu jedhe gooftaan. Gooftaan isa kana dubbatee jechuudha. Jireenya soomaaf sagadaa akkati qabaattu. Kadhannaa akkati qabaattu. Guyyoota baay'ee Waaqayyo dura akkati turtuu barbaada Waaqayyo. Kadhannaa shaakala. Kadhannaa baraa. Lolla fuudhaa. Sagalee Waaqayyoof kadhannaa yoo wal madaaleedha. Yoo wal simatedha. Kana gootanii jennaan matumaan kuftan. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Torban 5 kana kan nu gargaare Waaqayyo haa eebbifamu. Lola hafuuraa xumureedhaa. Mata duree gara biraadhaan walitti deebinaa. Mee Waaqayyo yeroo muraasan si galadhaa. Yoo dandeesse harkatti ol qabattu. Galanni siif haa ta'u. Yaa gooftaa torban 5 kana
namoota lola hafuuraa si wajjin baratan qabu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isaan gargaari. Bara isaanii guutuu injifatanii haa jiraatan. Bara isaanii guutuu mo'atanii haa jiraatan. Bara isaanii guutuu yaa Waaqayyo mo'ichaan haa jiraatan. Barumsi isaan baratan kun sammuu isaanii keessa taa'ee yaa Waaqayyo gooftaa seexana haa lolu. Irraa qabee diinni isaanii inni guddaan seexana akka ta'e baranii lola hafuuraatti jabaatanii akka isaan dhaabatan isaan gargaari. Maqaa ishii Yesuusiin isaan gargaari. Lola keessa gidiraa keessa kan jiran immoo harka qabee isaan baasi. Mo'ichaan gara gaara keetti isaan baasi. Mo'icha guddaa kenniif maqaa gooftaa Yesuus ilma kee tokkicha sana. Ameen. Ameen. Yaa dhaggeeffataa koo sagalee Waaqayyoon si barsiise kun akka namoota kan biraa ga'uudhaaf namootaaf sheer godhi. YouTube chaanalii kana immoo sabiskiraayib godhi. Laayikii godhi. Namootaanis gahi. Ergaan kun namoota baay'ee bira akka ga'uuf hojjedhu Waaqayyo gooftaan bara kee haa eebbisu. Eebbifamteetta.